Aadateeti obboleetteetii miti bar. Intala waxxartee dibattee urgeeffattee rifeensa gallaqiftee wal cinaa teessanii walii hamma dhaammeen wal biran teessanii miiran qabdanii intala bira akkamitti teessa akkasitti ati. La nu kana yaadaan steen nu kaa yeroo mana amantaa keessa jirru. Foon miirri hin jiru jechuun dalagu qa. Inni Ameerikaa keessatti ijoollee keenya kuntaa Nu waa'ee bakka bu'u aadaa kana walleessitaniisi. Maal intala foon isii kana qaama baaftee taasii baaftee harma baaftee kan waxxaramtee teessu hin dalagu waati qaama kee. Maa qullaateetti gara intalli qullaateetti intalli. Maal teessudha? Hoyyoo awoo dhiirti fayyaa qabdu waan akkasitti hin teessu. Eenteen wayii afuuraa yaadan malee wayii foonii yaadan. Hin duutan jechuun achi keessa hin dalagu qaamni saalaa fayyaan qabu. Kanaaf asii ol ilaala beekta dalgan ilaallu baay'ee takka biyya dalga ilaalta. Sababbii isin walleessitaniifu sababa kana. Maaf namni walleessaree dubartiidha maal negatiifi poozitiifi according to scientific waan biologically dhiiraa fi dubartiin negatiifi poozitiifi bar walxuinaan qaamni simmeetii hin dalagu qaamni kan kee. Dhiiraa bari neen ani dhiiraa bar. No. Waa yaada akkanaa keessa gallee hin teenu nu mana waa'ee amantaa yeroo seenu waa'ee amantaa. Okay, Yesuus Kiristoos akkana waliin make akka reessan waliin maktan kanatti. Adda qoqqoodaa tureere. Naa deebisi bakkuma takka Yesuus dubartii hojii sagade naa fidi. Isa barbaadda. Maat Yohaannis boqonnaa afur dhaqee dubbis. Yohaannis boqonnaa 27 dhaqee dubbis. Namoonni duraan evangelistii hojjetanii ijoollee keenya dubbaa. Moofaa keessatti illee adda baasu tura. Gaafa namni gartee ijoollee durbaatu wangeela lallabaa adda baa kophaa dhiirtinis dubartiin bakkuma hundatu dhiiraa surree uffatanii qumxaa uffatanii obboloota keenya nuuf rakkina qabnuun. Eenyaa zamanaa wiineen. Walau waliin nammattanii. Kadin jedhu Abumaas. Abumaas gadi ijoolleen takka biitoo waraabbii turte ijoollee beentee isin galtee. Qulqullummaati walamman. Aboo rabbii jedhaati qaama keessa waltartanii dubartiin keenya dhufina jedhee barwaataa ture. Gara jireenyatti nu yaame malee kana Kiristoos irraan barannu yoo kana ofii keessanii qabatte. Dhiirri dubartiin yeroo takka. Yeroo takka dhiirri dubartiin qaama isiidhaa itti mul'istee sarbaa itti mul'istee harma itti mul'istee xuuncaa ofiidhaa itti mul'istee akkan bakka akkanumatti jiru normaali ta'eetiin jiru mana yaalaa dhaquu qabaa jedha marfee waraanuu qaban. Mana amantaa keessa waa akkasitti raawwatama ragaa qabda. Mana amantaa ta'uu minamineeshin haadha. Hinde. Wanta akkasiin jiru Abumaas. Wanti akkasiin jiru jiraata. Wanti amantaa minamineeshin wanti jedhaman jiru kun kijibaadhis. Waan ittiin nama soban malee kun. Aboo faranjii keessa argitee nama guddaa. Wallahi ustaad osoon guyyaa sanbataa isin garsiise mana kiyya bira charchii lama takka Oromoo takka jira takka faranjii takka laatiinii jira charchii sadii jira qullaa akkatti waan jalaan uffattu mudate waan jalaan uffatte kalara isii hello isi mun qullaa akkatti ya'an yoo osoo gajjatte kana gogodhatte boorsaan duraa bu'ee qaama saalaa ergitu kana akkana yaan wal masjida wayyaa fe'ee haa bitatan wayyaa sooma kana keessa dawaa akkana qaatanii maalin kaakne boisin waaqayyoon kana muun kaakne maa kana kana osoo akkana gajjatte gurdi uffatte joollee inni kun tasgabbee argateera qara keessa ajandaa dhabameera intala gurdiin isi gartee jilbaa oli jirtu yoo duuba yoo gadi jettee waa fudhadhee bar akkana flash gootee mabraatii si garsiisti bar qullaa hala softan. Sudah kaya ada keti di kaya. Haleluya amin. Yo ya ada kecewa kasih rakka itu itu ya ada umpa mata keti ta. Main kan ijaan argaa bar ija kan akkana qabadheen deema. Waa yoo kufte yoo jilbiifatte akkana gadi jette waan isin qabduun ta kalara isi argitu. Ajaa'iba. Yoo ni yaarra goote malee maal rakkoo qabare. Dubartii firiira addaan baasaa isin sirrii miti inni kun eegasanii dhuftanii nuti waan tokko nutti hin dhagaamu hin jedhina. Waasitti hin dhagaamu taanaan mana yaalaa dhaqi. Akka kootti wanti na dhagamaa yoo hin jirtu akka kootti wanti na dhagamaa yoo hin jirtu. Akkas yoo jirtu garuu akka sobdaa kan keessaa awwal waan jedhaa turte mana amantii beente keessa beente akkasii akkas jedhaa turte.
Garuu keessa hundumayyuu qulqulluu goote nama dhiiraa waliin wal bira hin geenne goote. Laakiin waan amantii siin jechuu jira baran. Waan amantiin hayyame siin jechuu Waan jira. namaa saawutu Amantiin islaamummaan bar waan amantiin hayyame waan nama dhuunfaati miti. Waan amantiin hayyame. Akka waldaa peenteetitti amma dubartiin qullaa deemuun waan takka surree godhattuu gootu. Asitti kun gurdii sarba irratti godhattee dhufti harma waxxarattee dhufti. Wannaa ofiidhaa waxxarattee dhufti. Sanbooda namoo si afoo gattee si dhufte jechuudha. Kan ammoo eenyutu amma waldatu hayyame. Nuti ammoo muslima biroo dhuftee bar waan nama dhuunfaa eegama sida bahamee miti yookaan nama dhuunfaa kophatti dalaguudhaa miti. Kan jechaa jiru. Muslimni islaamummaa keessatti abadan masjidatti nama dubartiif dhiirri walitti hin salaatanii takka walitti gulufuun hin jiru lama. Sadaffaadha ammoo wal bira ta'anii wal ilaaluun hin jiru sadii. Bekka qaamuu fi sattarattee dhufte. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam hatta shittoo godhattee of babbareechitee dubartiin masjida deemtu isiinu akka sagaagaltuutii jedhan. Sababa saniif jecha muslimni of eeggata. Isin ammoo waldaa keessattu isinii hayyame. Waldaa keessattu akkas godhe isa kana. Eessaa wal fakkaata sa? Waa akkasii jettee yeroo saniif akkas hin jenne barate. Yaada amma jijjiirra. Konferansii kan yaamu eenyu dubartiif dhiira walitti qabee kan konferansii yaamu eenyu? Ma adda maa baarriqa adda ba'u eessa jira. Okay, wal adda baaniiti wal achi booda namu halkan akkamti bula namni konferansii ba'ee dubartiin abbaa bira hin jirre. Uumamu marraayyuu tokko bar. Namuma tokko uumamee meeshumarraa uumamtee waan illee. Akkasii. Kanaaf tokko walitti akkooma waliin madammar wal keessa seenaa. Sani keessani tokkoffaan. Bannuti waan amantaan keenya hin dorgedhisin paastarri har'a intalli takka qullaa harma baaftee kirriinsi gamana fi gamana kan harma isii kana lamaan rukkuttu. Ameen. Nama waaqayyo ameen ma jedha malee hin dubbatu bar. Teessar bambaaftu. Nuti bar barsiisonni ustaadonni waan kana hin baalaleef hin dhoowwinaa bade dubartoota adda addaan jedhe isin bar isii faarfattu tawaalan labdu wangeela labdu teenya dubartiin takka asirra teessee quraana karaa harmasii gadi hin baaftu harmasii hin argitu. Maala soft. Ati sagalee waaqayyoon si dubbiteetti harmasii ilaaltamoo sagalee waaqayyooti ilaalta. Ani yeroo sagalee waaqa baradhu waa'ee namaa laaluu maan na barbaachisa. Wallahi biyyan itti asalphattu qaama keessan kamiira fixate kana. Isaanillee ka hojii dhaabe isaan biyyee itti asalphattu. Keenya isa dhaabbata. Keenya sammuun teenyaa fi qaamni keenya fayya qaba. Dee gaafa kan dhaabbate maa sana godheete dhiirummaan teenyaa maaliree yeroo sanas teenyaa asoofnu naaf taata waliif muslimni. Maal dubartii illee asaarti maasi dhiiramicha. Nuti alhamdulillah rabbi nuti fayyaa waan qabnuuf rabbiin masjida keessa akka dubartiin keenya qullaan deemu godhe. Nuti sababa saniif jecha nuti ilaal. Nuti bar nu birti hatta durriyeessan durriyaa ijoollee musliimaadhaa tan durriyoomtee qaama ofiidhaa mul'iftu yoo gaafatan. Maaf akkana goota amantii kana jecha himaa lakki an durriyoomeeti. Islaamummaan akkanaadha miti ani lubbuu kiyya dadhabee siin jedhe. Garuu isin biratti amma normaalidha kun atoo jechuu jirta mee normaalidha maan rakkoo qabaree jechuu jirta. Qullaan laalu si jedhe isaan waaqayyo. Durriyyeeman san yoo gaafatan islaamummaa keessatti rakki sirrii miti. Nu waa'ee qullaa namummaa namaa maal. Qaama laalu gooftaan. Qullaallee deemtu gooftaan keenya laalu jedhan. Huccuu uffachuu baattu. Wallahi. Awwa dimokiraasii Ameerikaa dimokiraasiin hin jirtu waan jirti. Warra qajeelina qajeelchu nu karaa qajeelaa irra jirra warra karaa irra hin jirre warra daandii isaa irra hin deemne qajeelchuun du'aayi maali dubbo. Amma tini fuudha. Ayyamma mee gaafii takka si gaafadha amma sitti hin dheeressu gaafii gara amantii deebee si gaafadha waan xiqqoo si. Yesuus Kiristoos. Osoo mormii keessan hin jaaladhu de. Mormiidhaa miti qoy mormiidhaa miti waan xiqqoo sinaaf himtaati waan xiqqoo sinaaf himtaati. Yesuus Kiristoos Maryam irraa osoo hin dhalatin dura jira. Beeka. Ni jira duraan. Ni jira iyyeen. Maqaa isaa eenyu jedhaniin eenyu faa jedhanii waamaa turan. Warri duraadhaa eenyu faa jedhanii maqaa isaadhaa eenyu jedhanii yaaman. Ilma ka. Naa kenni ragaa isaadhaa warri duraadhaa ilma jedhanii kan yaamaa turan naaf kennime. Museen faati, Abrahaam faati, Yaaqoob faati, Isaaq faati nabiyyoonni duraa sunniin ilma jedhanii bakka itti isaan yaamaa turan naaf kenne bakkuma takka naa kenne. Nabiyyoota guutuu keessa deemi
warra rabbiin ergate jechuudha. Silaa wayi nabiyyoon ta'e inni ergate silaa wayi isa wallaalanii maqaa isaa ilma kan jedhame san naa kennime. Kakumoo baa keessa deemi yookaan kitaaba durallee jiru barbaadi. Booda bakka isaa ilaalee sii deebisaa kan macaa harkaan qabu. Yoomi barakam keessa.